kabajamtoota hordoftoota maatii chaanala madda walaaboo miidiyaa kun madda walaaboo miidiyaa irraa yeroo marakama keessaniin kan keenyu oduudha. Oduu waliin kan isin faana turu ana Aanisu Ahmadi. Hammadumaatti akkan faana turtan gamunamaan isin gaafanna. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa sagantaa yaadannoo haleellii ajjechaa kibbaa waggaa 5ffaa wantoota ijoo adda addaa dubbatanii jiran. Liqii biyya keessaa Itoophiyaa irraa jiru birrii tiriliyoona 2.56 ga'uun gabaafamee jira. Bulchaan waraana Giinii yeroo ammaa kana Jeneraal Mahammadiyyeen bara 2025 dorgommii irratti akka hirmaattus waamicha dhiyeessatti kan jirudha. Taanzaaniyaatti pirezidaantiin Saamiyaa Saaluulii sirna kakuu raawwattee jirti. Kanaaf oduulee kanneen biraa kan harkaa qabnudha. Isin hammadumaatti nu hordofaa isin jenna. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa sagantaa yaadannoo haleellii ajjechaa kibbaa waggaa 5 wantoota dubbatan keessaa inni ijoon raayyaan ittisaa uummata isaa lubbuu isaa kanneef keessaa kan bahe gareewwan gantuu fi akkasumas onkolleessaa 24 bara 2013 duuba haleellii raawwachuudhaanis kubbiin isaa hamaadha jechuudhaan dubbata. Gantummaan ajaja kibbaa irratti raawwatee gantummaa obboleessi irratti raawwate waan ta'eef seenaa keessatti addatti kan ilaalamu jechuudhaanis dubbatee kan jirudha. Iccitiin injifannoo raayyaa ittisa biyyaa jignummaa abbootii isaarraa dhaalaniidhaas jedhanii kan jiranidha. Bulchaan Itoophiyaa amalli isaa jignummaa waan ta'eef biyyattiin yoomiyyuu taanaan duuba hin deebitus jedhee kan jiru. Uummanni Tigraay gantummaa ajaja kibbaa irratti raawwatee hin fudhatus jedhee kan jirudha. Uummanni Tigraay gantummaa ilmaan isii qaana'ee yeroo gara Maqaleetti deebi'u harka rukutee nu simate jechuudhaanis dubbatee kan jirudha. Yeroo seenaa gantummaa fi saalfichaa kana duuba waa'eewwan hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF muraasatti malee uummata Tigraay miti jechuudhaanis dubbata. Garuu kunneenis Shaabiyaadhaaf qacaramee biyyoota fonqolchuudhaaf ulaa galaanaa doorsisuudhaafis yeroo ammaa kana laffaati jira jechuudhaan dubbata. Gareen yakka Tigraay kunis hireewwan uummata Tigraay murteessuu hin qaban jechuudhaanis dubbachaa kan jiru. Seenessi adda bilisa baasaa uummata Tigraay haati Tigraay mucaa isii ittiin wareegdee seenaawwan hedduu ittiin hojjette kunis bakka isaan hin bu'u jechuudhaanis dubbatanii kan jiranidha. Nuti amma gaafiin keenya amma guddatee jira. Gaafiin ulaa galaanaa ukkaamsuufis namni tokkolleen hin danda'u jechuudhaanis dubbachaati jira. Raayyaan ittisa biyyaa aangoodhaa fi miti nuti kan dhamaanu biyya keenya eeguu fi biyya keenya tammisomte dhaloota keenya dhaalchisuudhaas jedhanii kan jiranidha. Hin irraanfannu, waraana hin barbaannu, hin dammaqsinu, kan misooma keenyatti dhufu garuu qolachuudhaafis hedduu ni tattaafanna jechuudhaan dubbata. Liqni Itoophiyaan liqeessitoota biyya keessaa irraa liqeeffattee dhuma ji'a fulbanaa bara 2025tti birrii tiriliyoona 2.56 ga'u abbootiin qabeenyaa biyya keessaa liqii yeroo gabaabaa malee yeroo dheeraa kennuudhaaf eeyyamamoo ta'uu dhiisuu ministeerri maallaqaa beeksisee jira. Fulbana bara 2025 keessa qofa mootummaan gama calbaasiitiin liqii yeroo gabaabaa T-bills lammaffaa birrii biiliyoona 52.35 walitti qabuun ministeerichi ibsee kan jiru. Liqiin walitti qabame kunneenis guyyoota 28 hanga 90 takkaa irratti kan xiyyeeffate ta'uudhaas kaasamee kan jirudha. Abbootiin qabeenyaa guyyaa 364 yookaan waggaa tokkotti mootummaa liqeessuudhaafis fedhii akka hin qabnes himaa kan jiranidha. Abbootiin qabeenyaa sababa liqii yeroo dheeraa mootummaan kennamuuf diduu fi sodaa qaala'insa jireenyaa fi tasgabbii dhabuudhaan maayikiroo ikoonomii ta'uudhaaf hayyamamuu ta'uu dhabuudhaas gaazexoonni garaagaraatis eeraa kan jirudha. Fedhii dhabuu isaaniitis dhalleen liqii waggaa tokkotti abbootii qabeenyaa kafalu 15 hanga 20tti ol ka'uudhaas eeranii kan jiranidha. Hayyoonni sodaa guddaa qabaachuudhaas warreen yaadaa fi akkasumas hammi dhalaa liqii irratti dabalaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Fala kanaafis dhalli liqii yeroo gabaabaa xiqqaachaa deemuudhaan kunis liqii kan hin liqeessine ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Liqeessitoonni biyya keessaa gurguddoon liqa biyya keessaa Itoophiyaa irra jiru kaasuudhaas ga'ee kan jirudha.
baankiin daldala Itoophiyaa parsantaa 43, baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa parsantaa 26.3, fandiiwwan sooramaa parsantaa 19.3 ta'uudhaas himanii kan jiranidha. Kunis rakkoowwan diinagdee biyyattii irrattis dhiibbaa fida jechuudhaanis dubbatanii kan jiranidha. Kurmaan itti aanu keessatti liqii yeroo gabaabaa dabaluudhaan birriin biiliyoona 200 fi miiliyoona 43.5 liqeeffachuudhaafis karoorsuu ministeerri maallaqaatis ibsee kan jirudha. Dhaabbileen daldalaa Faransaay fi Awurooppaa naannoo daldala bilisaa Dirree Dawaa keessatti hojiiwwan akka eegalus waamicha dhiyeessanii kan jiranidha. Hojiiwwan ol aanaa koorporeeshinii paarkiiwwan industirii Dr. Fessahaa Yittaagazuu abbootii qabeenyaa foorumii investimentii Itoophiyaa fi Awurooppaa Faransaayitti gaggeeffamaa jiru irratti walmarii taasisanii kan jiranidha. Dr. Fussuun Weyitaa kanaan abbootii qabeenyaa kunneenis naannoo daldala bilisaa Dirree Dawaa qabeenyaa fi akkasumas beekamtii isaa hojiirra oolchuudhaaf murteessaa ta'uu koorporeeshiniin bu'aalee misoomaa sadarkaa eeggamee fi akkasumas tajaajila iddoo tokko kan dhiyeessan ta'uudhaas ibsanii kan jiranidha. Foorumicha irrattis filannoowwan investimentii Itoophiyaa dameewwan geejjibaa loojistikii fi bu'uuraalee misoomaa kan qabu ta'uudhaas eeramee kan jirudha. Dameewwan geejjibaa fi loojistikii guddaa investimentii tarsiimoowwan biyyoolessaa Itoophiyaa babal'achaa dhufuu deeggaruudhaafis barbaachisaa ta'uu investimentiin kallattii alaa banuudhaafis eeranii kan jiranidha. Zooniin industirii koorporeeshinii bulchuu 14 keessaa dhaabbilee daldalaa 200 caalu hojjechaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Dhaabbileen kunneenis lammiiwwan 100 takka ol carraa hojii uumuudhaas eeramee kan jirudha. Bulchaan waraana Giinii Jeneraal Mamadiyyoo Duumaa Buyaa bara 2020 fi takka fonqolchaa aangoo qabatee amma pirezidaantii biyyattii keessaa dorgomuudhaafis mana murtii irratti iyyatee akka jirus dhagahamee kan jirudha. Mamadiyyoon yeroo aangoo qabatetti waadaa kan gale hoggaa ta'uu mootummaa uummata filatee ijaarratee biyyattii akka bulchu qofa akka ta'es eeramaa kan jirudha. Garuu yeroo bulchiinsa isaa keessatti miidiyaalee ukkaamsuudhaan intarneeta cufuudhaan akkasumas mormitoota hedduu hidhuudhaan komiiwwan hedduun isarratti ka'ee akka tures eeramaa kan jirudha. Amma garuu heera biyyattii fooyyeessuun booda filannoo keessatti hirmaachuudhaafis murteessee akka jiruu fi iyyata mana murtiitiif dhiyeessaa jiraachuudhaas dhagahamee kan jiru. Namoota tokko adeemsa kana keessatti kan mormu garuu murtii dhumaa sadaasa 13 kan beekamu ta'uudhaas eeramaa kan jiru. Filannoon kunis kan miseensota paartiiwwan 10 kan hirmaachise ta'uu fi paartiin jajjaboon 2 akka ta'ee fi RPG fi akkasumas paartiiwwan akka UFG jedhamuudhaan kan beekamu filannoo irrattis kanneen wayitaa dorgoman ni injifatan jedhanii kan eegamudha. Nageenyi biyyattii Giinii baroottan kana keessattis hedduu rakkisaa kan ta'ee fi bara 2020 takka fonqolchii mootummaa erga raawwatee nageenyi hawaasaatis dhiibbaawwan hedduun gaggeeffamaa turuu fi lubbuun namoota hedduutis darbaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Rakkoo kana furuufis filannoo waggaa kana gaggeeffamu keessatti kan hirmaatan ta'uudhaas eeramaa kan jirudha. Wayita ministeeronni raayyaa ittisa biyyaa Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa naannoo daangaa Kooriyaa lamaanitti daawwannaa isaan taasisanitti Kooriyaan kaabaa rookeetiiwwan dhukaasaa gaggeessuu isaa dhagahamee kan jiru. Kooriyaan kaabaa tibba kana rookeetiiwwan 10 fuggeessuudhaan waraana Kooriyaa kibbaa beeksisee akka jiruun eeramaa kan jirudha. Kutaalee gara Paasifikitti rookeetiiwwan kanneen kan dhukaafame hoggaa ta'uu hammi miidhaawwan qaqqabee qulqullinaan jiraachuu baatus ministeerri raayyaa ittisa biyyaa lamaan ibsanii kan jiranidha. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Ameerikaa Peeti Haagusii fi akkasumas gitni isaa Kooriyaa kibbaa Ahina Juulaa naannoo sosochii waraana bilisaa ta'an osoo daawwachaa jiranii sa'aatii tokkoon dura rookeetiiwwan kunneen fuguggaa'uudhaas eeramaa kan jirudha. Bifuma wal fakkaatuun Kooriyaan kaabaa guyyoota muraasan dura wayita pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Lee Jae-myung gitasaa Chaayinaa Xi Jinping waliin walgahii tumsa dinagdee Eeshiyaa Paasifik gaggeessaa jirutti madaafni dhukaafamuu isaatis dhagahamee kan jiru. Ministeerri haajaa alaa biyyoota adda addaa irraa dhufuudhaan dhimma Gaazaa irratti mari'achuudhaan Istaanbuulitti walgahuu isaanii himamaa kan jirudha. Ministeeronni haajaa alaa Indooneeziyaa, Paakistaan, Saudi Arabiyaa, Qatar dhukaasa dhaabuu fi akkasumas gargaarsa namummaa irratti mari'atanii akka jiran dhagahamee kan jiru. Walgahiin Istaanbuulitti magaalaa Tarkiitti hooggantoota biyyoota musliimaa irra caalaa walitti dhufuudhaan kanneen irrattis mari'achuudhaan
jiraachuudhaas dhagahame kan jiru. Walgahiin sadarkaa ol'aanaa ministeera dhimma alaa Tarkii Hakan Faandiin kan durfamu kunneenis haala yeroo ammaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamas gidduutti onkololeessa 10/2025 irraa ga'ee akka gamaaggamuus madaaluudhaas dippiloomaasonni biyyoota kanneenii eeranii kan jiranidha. Faandiin Israa'el dhukaasa dhaabuu cabsuudhaafis sababa barbaaduu fi walitti bu'iinsa haala kakaasuu ishiitis qeeqaa akka jiranis eeranii kan jiranidha. Mirgi Filistiinotaa eeguu fi furmaata mootummaa lamaanii fudhachuudhaan nageenya waaraa fiduudhaafis kan gargaaran ta'uu fi naannoo baha giddugaleessaa nageenya akka eegamuuf ni gargaaraas jedhaniiti kan jiranidha. Faandil Israa'el gargaarsa namummaa gahaa akka argataniifis gufachiisaa turuu eeruudhaan yeroo ammaa kanaas dhukaasaan dhawaa jiraachuudhaas gabaafame kan jirudha. Pirezidaantii Taanzaaniyaa Saamiyaa Saaluulaa marsaa mootummaa keessatti sirna kakuu raawwachuun isii dhagahame kan jiru. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaan mormii isii mudate gad qabuudhaan masaraa mootummaa keessatti guyyaa kaleessaa sirna kakuu gaggeessitee kan jirtudha. Paartiin mormituu biyyattiitis ammatti namoota hedduu ajjeefamuudhaas akeekkachiisanii kan jiranidha. Komishiniin filannoo Taanzaaniyaa taayitaarra kan jiran Saamiyaan sagalee dhibbantaa 98 argachuu isaaniitiis ibsanii kan jiran. Haasaa isaaniitiin pirezidaantii Saamiyaan tokkummaa fi waloominni lammiilee biyyattii waliin kan dhaabbatuu fi gaafa namoonni hariiroo mormii isaanii irratti hirmaatan ilaalchisuudhaan warreen kun warreen lammii Taanzaaniyaa hin ta'in warreen iddoo biraatii dhufe jechuudhaan kunis balaaleeffattee kan jirtudha. Dhaabbileen nageenyaa Taanzaaniyaa taateewwan mudatee mariidhaan akka qoratuu fi haala nagahaa bakka isaan duraanii deebisuudhaaf aangawaa fi akkasumas dippiloomaatota biyyoota sirna kakuu raawwachuudhaan magaalaa Dodomaatti gaggeeffameeti jira. Sirna kakuu kan gaggeessan pirezidaantiin Saamiyaan akka duraanii otoo hin ta'in uummata otoo hin hirmaanne dhoksaadhaan masaraan mootummaa wanni takkaahuu hin gaggeeffamu jechee dubbattee kan jirtu. Erga mormiin biyyattii keessatti gaggeeffamee kaasee qunnamtiin internetaatis cufamee akka ture hanga guyyaa kaleessaa waaree booda ragaan argame kan mul'isudha. Paartiin mormituu Taanzaaniyaatis sochiiwwan chaamadaa kan jedhamu mormii wayita filannoo biyyoolessaa biyyattii gaggeeffametti lubbuun namoota 800 oliitis darbuudhaas eeranii kan jiranidha. Ajjechaan kunis qaama aangoo irra jiru ta'uudhaas eeramee kan jirudha. Pirezidaantiin Saamiyaanis haasaa du'a pirezidaantii Taanzaaniyaa duraanii Joono Maagoofil hordofuudhaan bara 2020 takka taayitatti akka bahanis eeranii kan jiranidha. Oduuleen guyyaa kanaaf walitti qabannee kan hangammaa isin dhageessaa turredha. Oduudhaan kan isin faana ture ana Aaniso Ahmadii. Chaanaala keenya subscribe like godhuudhaan akkasumas sagantaalee teenyaa fi odeeffannoolee keenya kanneen garaagaraa akka hordoftan gamanummaan isin affeerra.